Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Har'a guyyaan roobii amajjii 15 2014 waggaa haaraa erga seennee guyyaan 15 darbe. Qophiin keenya amajjii 1 2014 qilleensa irra oolu jalqabee kunoo qophii isaa 7ffaa qabatee dhiyaatee jira. An keessummeessituun keessan Hawwii Warqinaadha. Tibbanaan keenya har'aa dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Qophii addaas ni qabna. Duraan dursa oduun isiniif dhiyaata. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa waliin ana Biiftuu Waltajjiiti hangafootaan dursina. Imala hojiif Afrikaatti kan qajeele muummichi ministeera Jaappaan dheengadda daawwannaa jalqabaaf Finfinnee seene. Ijipti keessatti kaleessa heera mootummaa haaraa irratti yaadni kennamaa oole. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti mariin dhimma nagayaa irratti xiyyeeffate gaggeeffame. Amma oduu bal'inaan. Addi Dimokiraatawaa Oromoo biyyatti galee karaa nagaan qabsaa'uu fi filannoo dhufu irratti hirmaachuuf fedhii akka qabu beeksise. Pireezidantiin addichaa obbo Leencoo Lataa raadiyoo Jarmaniif afaan Amaaraa waliin gaafa amajjii 14 bara 2014 akkaataa dubbatanitti mariin mootummaa Itoophiyaa waliin eegalee jiraachuu baatus biyyatti galee karaa nagaan qabsaa'uuf murteeffannee jirraa jedhani. Obbo Leencoo Lataan Itoophiyaa keessatti tokkummaa dhugaa fi federeeshinii haqaa fiduu irratti qabsoo goonaa jedhani. Imala hojiif gama Afrikaatti kan qajeelan muummichi ministeeraa Jaappaan dheengadda daawwannaa jalqabaan Finfinnee seenan. Muummichi ministeeraa Shinzoo Abbee wayitaa Finfinnee seenanitti ilma Abbabaa Biqilaa irraa badhaasni suura abbaasaa qabu kennameefiira. Obbo Shinzoo Abbee pireezidaantii Gamtaa Afrikaa, pireezidaantii akkasumas muummicha ministeeraa Itoophiyaa wayitaa dubbisan Afrikaa fi Itoophiyaan daandii guddinaa irra bu'anii jiran biyya isaanii ni jajjabeessinaa jedhan. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti mariin dhimma nagayaa irratti xiyyeeffate gaggeeffame. Walga'iin kaleessa xumurame kuni kan qindaa'ee humna tikaa mootummaa federaalaatti yeroo ta'u, sababiin godina sanaa keessa rakkina nagayaa, bulchiinsa gaarii fi misooma jiru hambisuufi jedhame. Mariin abbootii gadaa bulchitootaa fi maanguddoota godina Booranaa fi Gujii hirmaachisee irratti kan argame itti aanaa pireezidantii Oromiyaa obbo Abdulaziz Mahammad nagaa buusuuf hirmaannaan hawaasaa hundi ni feesisaa jedhani. Maddeen achirraa marii suni haala sochii waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo godinaalee lamaan keessatti uguruun danda'uu irratti kan xiyyeeffate ture jedhe. Gareen mirga dubartoota baabsu tokko mootummaa Itoophiyaa gaazexeessituu Riyoot Alamuu haa hiiku jedhuun gaafate. Duulli hiiksisuu jedhuunis mallattoo deeggarsaa walitti qabaa jira. Gareen Seef Global Women jedhamu gaazexeessituu fi barsiistuu Riyoot bara 2011 mootummaa Itoophiyaa hidhaa laga Abbayyaa akkaataa horii itti funaanuun irratti waraqaa qeeqaa waan barreessitee fidamtee jedhe. Kana malees muummichi ministeeraa biyyattii duraa Mallas Zeenaawii Mohammad Gaadaafii waliin wal fakkeessitee jedhuun hidhaa ganna 14 itti jigee akka ture yaadachiise. Boodarraa oliyyannootiin gara ganna 5tti hir'ateefi. Ijipti keessatti kaleessa heera mootummaa haaraa irratti yaadni kennamaa oole. Heerri haaraa kuni aangoo cimaa waraanaa fi kan kennudha jedhame. Waraanni biyyattii baatii adoolessa keessatti pireezidaantii sirnaa filatamanii Mohammad Mursii humnaan aangoo irraa buusuun ni yaadatama. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti balaan boombii lubbuu namoota 17 galaafate.
BBC'n akka gabaasetti kiyyoon boombichaaf gaafatamummaa kan fudhate gareen Boko Haram jedhamudha. Balaan boombii kibxata kaleessaa naannoo gabaatti dhaqqabe. Geessisuun namoonni shakkamanii to'annaa jala ooluun isaanii humni ittisaa Naayijeeriyaa ibsee jira. Dhaabni Boko Haram jedhamu waggoota arfan darbanii fi Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti duula jabaa gaggeessee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumaa qophii hafan waliin turtii gaarii. Qophii tibbanaa. Biyyi martuu mallattoo mataasaa qaba. Seenaa isaatiin hidhata kan qabu. Guyyaa itti waa yaadatu. Sabni kamuu waan akka addaatti yaadatus ta'e ittiin yaadatamu waan tokko qaba. Kan dhalootarraa dhalootatti, diroorraa dirootti darbu. Mallattoo gamtaa wayii qabaachuun kun immoo Oromoofillee addan ta'u. Yeroon yeroo irratti ida'amee ganni moofaan darbee inni haaraan wayita dhufu Oromoo birattis waan keessa namaatti dhuumu qabaachuunsaan oolu. Keessattuu baatiin amajjii Oromoo biratti yoo xinnaate waan sadiitiif yaadatamaa jedhama. Inni dura akkuma hawaasa addunyaa hedduu baatii jalqabaa kan bara haaraa ta'uu isaatiinidha. Inni lammaffaan aanoleetti harkii fi harmi Oromoo kan itti xumurame baatuma kana keessattidha waan ta'eef akka addaatti yaadatamaa jedhama. Inni biraan humni hidhate tokko mirga saba kanaa kan kabachiisu jiraachuunsa guyyaa itti kabajamu baatuma kana keessadha ta'uu isaati. Sadan kana keessaatii qophii tibbanaa har'aatiif isa dhumaa kanarratti xiyyeeffachuu feene dhaggeeffattoota keenya. Sababiinsaas Oromoon hedduun keessaa fi alaan guyyaa kana haga ammaatti kabajaa jiraachuunsaa wanta dhaga'amaa jiruufi. Kanaafis namoota dhimmi kun isaan ilaallatu lama keessummaa taasifannee qabna qophii tibbanaa har'aa keessatti. Ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo fi dirree lolaarraas ajajaa waraanaa godina kibbaa nu waliin jiru. Isaan waliin dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo amma jiraa? Eessatti maal gochaa jira? Osoo waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu baate ummanni Oromoo maal ta'a ture jennee kaafnee waliin dubbannaa jechuudha. Dursa mee barbaachisummaa kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo unuu fi isinitti haa himan obbo Abdii Raggaasaan ajajaan waliigala waraana bilisummaa Oromoo. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuu kan feesee fi seenaa inni keessa dabarse keessa haalleen isa mudatanii fi haala ta'iinsa tureetu guyyaan kun akka isaa murtaa'u godhe. Sochii waraanni godina bahaa fi kibba bahaa keessa socho'aa ture kun haala rakkisaa keessa bahee haala jajjabduu waan isa mudateef hundaalonni humnicha hoogganoonni naannoo sanatti argaman walitti dhufanii mari'atanii. Egaa marii kana keessa waraanni kun waraana kaayyoo jabaa qabu, waraana cichaadha, waraana abdachiisaadha. Haala hamaa sadii isa mudateen kan hin diigamne waan ta'eef guyyaa tokko guyyaa kabajaa isa feessa jedhamee ittaanaan Hayyuu Duree yeroo sana Jaalgadaa Gammadaan yaadni dhiyaate. Yaadi sun fudhatamee guyyaa Wooboo 1980 kaasee guyyaan Wooboo kabajamaa turee fi ammas kan itti jirru. Tole obbo Abdii, namoota adda bilisummaa Oromoo jaalatan uummata biratti miseensotaaf deeggartoota biratti waraanni bilisummaa Oromoo ammallee jira, injifannoo galmeessisaa jira jedhamee dhaga'ama jechuun jedhanii dubbatu. Namoonni immoo kanaaf mormaan mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoon jiru, waraannis hin jiru jedha. Namoonni gariinis adda bilisummaa Oromoo erga dadhabee yookaan erga laafee tureera waraannis hin jiru jedhu. Jira waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa sa'aatii aniif isin haasofnu kanatti yookaan bara darbesaa ta'u bara kaneessas jireenya isaa fi wabiin jiru maa inni? Gaafii gaarii gaafatte dhuguma diinni Oromoo fi diinni adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru, adda bilisummaa Oromoo hin jiru ka jedhan baroota dheeraa labsaatuma turan utuma jirus dhuguma bara darbe keessa yoo fakkiidhuma fudhanne bara dheeraa kaasuu baanne waraanni bilisummaa Oromoo
godinaalee adda addaatti bal'inaan socho'aa ture. Kun immoo diinaa fira birattis dhaga'amaa ture isatti. Akka fakkeenyaatti godina waraana bilisummaa Oromoo socho'u keessaa tokko godina Kibbaati. Barma darban kana keessa 2013 jechuudha. Lola hedduu lolee meeshaa hedduu hiikkate diinarraas balaa guddaa geesse. Sanumarraan injifannoo inni galmeesse keessa inni guddaan meeshaa humna muraasa tokko hidhachiisu baruma darbe kana keessa hiikkachiisee humna isaa hidhachiise. Kana malees egaa godina giddugaleessaatti godina giddugaleessa bahaa fi giddugaleessa kaabaa keessatti humna xixiqqaa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa ture. Naannoo malkaa jirootti lolli ta'ee humni keenya akka bahuuf qabeenya uummataa saamtee midhaan uummataa hedduu gubdee haa ta'u waraanni naannoo sana socho'u tarkaanfii fudhatamaa bahee kanuma miidiyaa adda addaa irratti saabaa irratti ibsamu. Sana jibbaatee akka bu'uuf barbaadame sunis hin hanqate waraanni keenyas uummanni keenya naannoo sana sochii isaa itti fufe akkanuma kaaba shawaattis sochiin ture itti fufaa ba'e bifa kanaan immoo namoota adda addaa fidhaa turtee haa ta'u taakkaan humni naannoo sana socho'u ammallee sochii isaa itti fufaa jira jechuudha. Dhiyaa Oromiyaattis keessattuu bahaa Wallaggaan keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo humna xixiqqaadhaan socho'amaa ture. Innis akkuma sochii gara biraa sochii manii filatamaa irratti hojjetaa ture. Manii filatamaa sanatti hojjeteen hedduu milkaa'eera. Injifannoo inni galmeessaa ba'es akkanuma saabaa irratti ibsamaa ba'e. Kanaaf bifa waliigalaan yoo ilaalle bara darbe kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee socho'aa ture keessatti injifannoo guddaa galmeesse jechuu dandeenya. Sababni isa kanas fide humna xiqqaan loluu danda'uu keenya. Humna xiqqaan immoo baadiyyaa qofaa otoo hin ta'in magaalattis loluu danda'uu keenya. Mooraan leenjiin keenyas bara kana leenjii gurguddaa xumurratee bara kana kan eebbisiisedha. Kanaaf walumaa galatti yoo gabaabsee ibsee humni keenya bara darbe kana keessa humna jeequmsa keessaa bahee rakkinoota adda addaa isa mudataa turan keessaa bahee bifa humnaatti of jijjiiree keessattuu ittisa ture irraa gara haleellaatti of dabarsee kaleelaa baheedha. Kun egaa ni jira fuula duraafis itti fufaa ni jiraata jechuudha. Tole fayyaa ta'a obbo Abdii. Mee asirratti waliin qabdanii gabaabsitanii akkanaa deebistan kan barbaadu gaaffii lama walitti hidhatedha. Tokko injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo amma argateera jettan kallattii arfaniin eertan kana mootummaan immoo wayita gadi baasee dubbatu mul'atu. Jira taanaan mootummaaf maaf hin dubbanne laata? Kabiraa waraanni bilisummaa Oromoo otoo jiraachuu baate maal ta'a uummanni Oromoo? Diinni kun egaa akkuma hubatamu keessattuu wayyaaneen waan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo akka dhaga'amu fi akka dubbatamu hin feetu. Haa ta'u humna itti ta'e ummatti dhaga'ama. Afaaniin dubbii sana haasa'anfattuu yookaan immoo dubbachuu barbaadanii mormatanii malee keessa isaanitti yoo dhuma kana odeessi qabatamaan bahee biyya sanaa fi mormitoota jiran keessaa yaachisaan kan jiru adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ta'u bara 2013 keessa qaamni qorannoo tikaa isaanii gaggeessuu fi qaamni sadarkaa olaanaatti haala mormitootaa hordofus mootummicha akeekkachiise kanuma. Egaa diinni yeroo hundaa mormataa akka bilisummaa Oromoo hin jiraanne hawwii qabu sana ibsaa jira. Akka inni hin jiraanne waan haguuf hawwii kanaaf ibsataa jira malee waan biraatiif miti. Utuu Oromoon hin jiraanne uummanni Oromoo maal ta'a akka jedhuufi haala namaa keessatti waraanichi ijaaramee yeroo ijaarame kaayyoo irratti ijaarame qaba. Kaayyoon ijaarame bilisummaa sabaa fi biyyaa irratti hundeeffame waan ijaarameef kanaan hoogganoota hedduu, qondaalota hedduu, miseensa hedduu itti dhabe, maatii hedduutti itti diigame, qabeenya hedduutti itti dhabe Oromoodhaaf mirgoota hedduudha ka Oromoo gonfachiise. Injifannoon haga ammaatti qabsoon Oromoo galmeesse keessa
irra guddaan yookaan hunda jechuu dandeenya waraana bilisummaa Oromoon galmaa'edha. Ammas kanuma ciramaa jiraattu haa taatu malee maqaan Oromiyaa kan jedhu akka biyyaatti maqaa akka naannootti illee taatu maqaa dhaamtee kun egaa injifannoo Oboon galmeessa keessaa isa guddaadha. Sabni Oromoo jiraachuusaa ibsee qooda guddaa kan kenne waraana bilisummaa Oromooti. Sana qofaa miti dagaaginuma sabboonummaa waraana keessatti guddataa deemee sabicha keessattis akka guddatu qooda guddaa kenne. Afaan Oromoo nimti amma biyyattii keessatti hanga tokko akka afaanitti dubbatamee afaan hojii ta'ee afaan barnootaa ta'e kun duraan hin turre waraana bilisummaa Oromoo keessatti afaan kun tashaakkalamee ittiin hojjetame. Sana malees aadaa Oromoo guutummaatti hidhatee aadaa alagaatiin kan dhuunfatame haa xiqqaattuu gara aadaan kun hundee ishiitti deebi'uu tattaafatame. Ammas taanaan aadichi badaa jiraatu balleessumaa tattaafatanii malee mirga kana guddaatti ka argamsiisegaa waraana bilisummaa Oromooti jechuu dandeenya. Kana malees baha Afrikaa keessatti dhageettii adda bilisummaa Oromoof Oromoon akka horatu godhee ka waraana bilisummaa Oromoo biyyoolaa ta'ee hin beekne hin jiru. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo osoo jiraachuu baatee Oromoon mirga amma argatee fi qabsoo barii fi bu'uura amma irra jiru kana argachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo jira kan jedhamu tokko gama kibba biyyattiitinidha. Dhuguma jira laata jennee qulqulleeffachuudhaaf kaane. Kanaan ajajaa waraana sanaa xaarii guyyootaa booda dirreerraa dubbifneen bilbilaan. Loltuu galgaloo siinqee. Yoo jiraattan maal eessatti raawwattanii jenneeni? Barkuma lafaa fi kunisadii kan keessaa waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa tarkaanfii qubattoota mootummaa wayyaanee mooraalee garaagaraa akka poolisoota federaalaa kanneen akka meekilaakiyaa irratti yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhachuun deemnee ture. Tarkaanfilee fudhanne kan keessaa fakkeenyaaf yoo siita tarreessee tokko hanga Maladii Oromoo Wayyaneetti ona poolis federaalaa irratti tarkaanfii fudhachuun humni poolis federaalaa Oromoo Wayyanee ganda Maladii keessatti loltoonni yommuu du'anii loltooti 4 madaa'anii turan. Kanatti dabalee gandi tuqaa Oromutti Amboo keessatti loltoota poolis federaalaa irratti tarkaanfii fudhatamanii namoonni 5 du'anii namooti 4 madaa'an. Ganda Oomoo keessatti loltoota tokko kan wayyaanee hojii alburuun ni hubatamu. Malee konkolaataan himattoonni diina guddiin socho'an daa'effamee gubaneera. Malee naannoo bal'aallee dhadhaa keessatti lola ta'ee namni 3 du'uu ta'eera. Malee ona reeroo ganda maxxaritti tarkaanfii wobooftiin gidduutti ta'een diinni namni 4 du'ee namni 2 madaa'ee ture. Walumaa galatti waggaa kana keessa yoo xiqqaatee loltoonni diinaa jireeffaman kana nama 30 yommuu ta'an kan madoo ta'anii gad nama 45 tilmaamamu. Meeshaaleen gurguddaa fi meeshaaleen sasalphaan waggaa kana keessa wayyaanee irra 2003 geessifamanii matarjeessaa PKM Greenhoff jedhamu lamaa fi akaamaa 30 asaasota akaamaa fi PKM garaagaraa wajjin booji'amuun danda'u qabsoo bilisummaa Oromoof oolfameera. Keessatti motorri waggaa kana keessatti humna haaraa leenjisee meeshaa wayyaanee irra booddee meeshaa muraasa tokko hidhachiifatee jira jechuudha. Wayyaanee ofirra firaashii 30 fi PKM 2. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa har'aa kanumaan xumurree jirra. Torbee mata duree biraatii walitti deebina. An Dassuu Duulaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'aa majjii 15 bara 2014 raadiyoo sagalee Oromoo irraa qophii keenya galgala kanaaf isinii darbaa jirudha. Amma immoo keessummaa tokko qabnaa. Keessummaan kun seenaa addaa qabdi. Jireenya Oromoo qabsoo Oromoo keessatti nama bakka guddaa aartii Oromoo keessattis. Mee waan hunda dura waan tokko si yaadachiifna. Akka artistii kana yaadattaniif waan ishiin hojjatte keessa waan seena qabeessa
ta'e tokko kan waan baatii kana hojjetamaa jiru wajjin wal qabatu. Oboko malore horten borana malore horten barentu malore ya horte macha malore horten tulama malore ya horte gona malore ya horte sabbo malore ya horte tu malore horte umbanna malore bilizanu basi malore wala banu tasi malore mahalin bilisaban kawedan tokkummaan bilisaban mahalin wala batan kawedan obodan bilisaban waba korme gafar argen bilisome galata galfannu qabna gafa wallon bilisom galata galfannu qabna gafa arsin bilisome galata galfannu qabna gafa balen bilisom galata galfannu qabna yoboranni bilisome galata galfannu qabna gafa jimman bilisom galata galfannu qabna gafa ilum bilisom galata galfannu qabna yamallagam bilisom galata galfannu qabna gafa shawam bilisom galata galfannu qabna wabo abdi sabbontota wabo gachan oromia wabo abdi bilisumma. Artist Elfinash Qannooti hundi keessanuu yeroo welluushii kana welluu seenu qabeessa kana dhageessan akka yaadaan gara woboo deemtan abdii guddaa qabna. Artist Elfinash Qannoo weellistuu duwwaa miti sabboontuudhaas qabsooftuudhaas yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo bira deemtee haamlee isaanii jajjabeessuun akka isaan biyya isaanii gabrummaa keessaa baasan humna taateefii jirti. Artist Elfinash Qannoo biyya baashii keessatti bara dheeraadhaaf gidira guddaa argaa turte. Biyya baashii keessaa eega baqattee baatee biyya baqaa keessattis ilmaan Oromoo karaa hundaan jajjabeessaa akka turte kanneen ishii beekan ragaa ba'u. Yeroo ammaa kanatti Artist Elfinash Qannoo biyya Norwee keessa qubattee kan jiraattu yoo ta'u, haa ta'uti jireenyi ishii biyya Norwee ta'us bakka jirtutti Oromoof Oromoota, Oromoof Oromiyaa, qabsaa'ota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bakka jiranitti jajjabeessuu biraan dhaabbanne. Gidduu kana Artist Elfinash Qannoo dhimmaaf gara Awustiraaliyaa deemtee naannoo sanatti arginee jirra. Mee maaliif gara Awustiraaliyaa akka deemte maal akka argite akka nuu ibsitu gaafannee jirra. Caalaadhumatti ani gara Awustiraaliyaa kan hin dhufee fi obboleessa Dachaasaa Qannoo jedhamu nasii qabaa isatu akkanani aduu argadhuuf biyyan hin jiru baay'ee qorra waan ta'eef xinnoo dhibamaa waan hin jiruuf akkanan dhufee aduu kana qaqqaammadhee deebi'uuf na affeere animmoo fedhiin qaburraan ka'eetan isteetii Awustiraaliyaa hamman danda'e irra deemee Oromoo ilaaluufin dirqame jechuudha. Dhugaa dubbiifoo ta'e qilleensa Awustiraaliyaaf kan Oromiyaa karaa hedduudhaan waan wal fakkaatuun qaba. Yeroo Awustiraaliyaa geessu Oromoota biyya alaa jiran qunnamteerraa wanta argite wanta Oromoota biyya keessaa jajjabeessu maal fa'aati ilfe? Waan dinqiidha. Kamiin dhiiseen kamiin haasa ariyaa jirana. Ani dhugaadhuman isinitti himaa egaa biyyan jirutti Norway Oromiyaa lammaffaa jedhamti turte namni waanuma arge jaja waanuma ijaan argee fi waan bira jiru jajaa fi uf janya turre dhugaadha. Amma yugguun biyya Awustiraaliyaa kana dhufu Perziin jalqaba qubadhee Perzirraa yaa jarana maqaa namaas dha'uun yeroo fixa Oromoon isteetii Perzi jiran hedduu simannaa guddaa naa godhanii dhugaadhumaan ani kana deemuu hin danda'u galanni isaanii bilisummaa ta'u achi immoo gara Meelboornitti dhufee Meelboorniin gaafan dhufu eerpoortii irraa jalqabanii hanga magaalaatti sirbuudhuma duwwaatu nu hafe malee wanti na hafe hin jiru akka ajaa'ibaatti hamilee kool kaasanii na gammachiisanii yaa jarana ammas immoo biyya Sidiniin dhaqee hawaasni sun waan akkaataa isaanitti na simatan akkaataa isaanitti na qeebalan kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon biyya jirtutti
ciminaa fi dagaagina hedduu fidanii qabsoo Oromoo keessatti kanaaf gammachuu hedduu natti dhagahama akka dhukkuba kollee akka mo'achuu irra jira amma maaliif hamileedha namni kan jiraatu hamileedha kanaaf natti toleera Oromoon biyya Awustiraaliyaa jiru hedduu nama gammachiisu qabsoon keenya daran cimeera akka sibiilaa jedheen himuu danda'a. Eddul fadhu ilfe saati qabnu waliin gabaabsinee goonaaf malee bal'inaan gara fuulduraatti waan ati keessa dabarte waan ati hojjatte waan Oromoon argachuu malu bal'inaan naasofta mee dhumarratti dhaamsati ilmaan Oromooti waan amma argite irraa kaatee waan ilmaan Oromootiif dabarsitoo jiraate. Amma dheengadde koratu ture guyyaa 2 dura jechuudha gaafa dilbata guddaa. haa ta'u uummanni kun akkaataan itti hoboodhaaf horii walitti qabe yuggoo argitan dhugaadhumaan waan bilisumtaan isin fakkaata. Uummanni kun ammallee daran akka udduduuban deebineen kadhadha galatoomaan jedha uummata Meelboornitti wal ga'ee ayyaana kana ayyaaneffate guyyaa hoboo hedduun galateeffadha. Jiraadha ammallee waan ajaa'ibaati reediyoon kun utuu biyya hunda gaa ta'ee ani u'u jedhee uummata Oromootiif dabarsee hamilee guddaadha keessumattuu warri gaazexeessitoonni kuni baay'ee carraaqu jiraadha yaalmaan Oromoo gidiraa hedduu keessaa baatanii dhuftanii dana keessanii amma saba keessaniif carraaqii qabsoo gochuu keessaniif hedduun isin galateeffadha fayyaa ta'aa jiraanne bal'aatti taasofna. Ilfe yeroon gaafiif deebisi waliin gochuudhaaf gara kana dhufu haadha tokko argeen ture haadha Oromoo tokko maallaan jette sitti fakkaata sirba ishii durii kan goota Oromoon jajjabaadhu biyya keetii qabsaa'e jedhu naa gaafadhu akka sagaleen naaf jettu jedhe dandeessa akkas jechuu. Ani ilmaan Oromootiif waan na gaafatan gochuuf amma lubbuu qabutti amma lafseen na kee jirtu tuman godhaa. Dina kesirra deebisuufi bilisummaa situ wisuufi ilmi kee garaa kutateera jajjabaadha gaa yaada dhiira yaada goota yaadi baattu jabeeffadhu sabbataa kee allatti bishaan obaasa malee na argitu adilmaa kee. Hati gota sheenu inna fee garaanshe ammas duris har'as booris ulfina qaba makaanshe. Hedduu naa galatoomii waan gurguddaa hedduu nu dabarsite haati qabsaa'ota Oromoo bakka jirtu takka jabaattu qabsaa'onni Oromoos baatiin kun baatii amajjiitii jabaatanii biyya isaanii Oromiyaaf akka hojjetan dhaamsa nu dabarsitee fi kun raadiyoo sagalee Oromoo kan meetir baandii 16 irratti torbeetti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata darbuudha. Addi Ilfinash Qannoo artist Ilfinash Qannoo qabsooftuu Ilfinash Qannoo hedduu galatoo. Galanni kee bilisummaa ta'u gaazexeessaa dhaabataa Waaqjiraa. Sagantaa keenya utuun xumuriin dura hangafoota isaanii irra deebina. Lammiilee Sudaan kibbaa 200 ta'anii lola baqatanii bishaaniin nyaataman. Addi Dimokiraatawaa Oromoo biyyatti galee qabsaa beeksise. Ijipti keessatti kaleessa hiree mootummaa haaraa irratti yaadni kennamaa oole. Naayijeeriyaa gamma kaabaa keessatti balaan boombii lubbuu namoota 17 galaafate. Halkan gaarii.